ijoollee ko yeroo dheeraa booddee mana barnootaa keessatti deebi'u si gammachiiseera sinitti toleera miti? Ishoo sinitti tolee miti? Tole anis kunola akkuma keessan baay'ee natti tolee jira. Amma immoo garuu akkuma mana barnootaa deemtan kanaan waa'ee COVID-19 kan akka hin daganne tole harka keessan saamunaan irra deddeebiin dhiqachuu, saayintaayizarii keessan dibachuu, fageenya keessan eeggachuu akka hin daganne tole. Amma garuu sarvisiin keessanis dhufaa jira waan ta'eef daddafaati ba'aa qabachaa maaksii keessanis kaayadha. Dafaa maaksii keessanis kaayadhaati sokka. Harmi Oko namas nagaa gaafachuu hin dandeenyu miti? aha nagaa nama gaafachuu maal ni dandeessu? Garuu akka durii harkaa wal qabdanii osoo hin taane akkana jettanii nagaa gaafachuu dandeessu. Tole? Ishee kormeef jedhaa gama sarvisiin sitti darbaa jiraati gara mana barumsaatti. Kan hin jedhu ela laaqana keessa nyaachuu immoo akka hin irraanfanne. Tole? Akka jedha. Ishee ishee. Anis bar utuma akka keessanii kana sinitti fiigee sinaan madhee sin dhungadhee sin gangasheeti barnatti tola. Garummoo akka baran miti akka baraatti bulu jedhan mitiire. Ela isinillee yeroo alaa dhuftanii namoota qe'ee keessa jiran namoota mana keessa oolaniif of eeggachuu qabdu. Nunis immoo yeroo isin alaa dhuftan isiniif of eeggannoo gochuu qabdu. Ela maal seetan akkaataa kanallee dhaabbii namoota biroo wajjiniinis akkaataa kanaan akka dhaabbattan sinii himu. Sababa kanaaf ela dhaqaati harka keessa liqadhaati qulqullina keessa eegaati sanaan booddee waa hundumtillee ta'a. Tole? Tole harmee talaalii COVID-19 fudhachuun barbaada. Talaalii COVID-19 fudhanaan jechaa jirta? Kun immoo toleetiira mucaako. Ergi akka kana jetteeti torbanii tokko booddee waggaa 12ffaa keessiif kabajna. Yeroo sanan akkuma sasii fitnee xumurreen booddee deemtee talaalii kee fudhattaa? Sana gochuu keetti talaalii fudhachuu keetti immoo $100 siif kaffalama. Tole? Kanaafiyyuu deemaati dursa qulqullina keessan eegaa. Sanaan booddee hundumtiyyuu ta'a. Deema! Ishoo! Ishoo ijoollee koo! Na jiraadha.